jenna. Producerin tamsaasarraa Daan Biraawun tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo Itoophiyaa kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamaa jiru ka bulchiinsa naannoo lama gidduu utuu hin ta'in mootummaa fi shororkeessaa jechuun kan waaman Hiwaat gidduutti ka gaggeeffame ta'u pireezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammad Umar VOA'f ibsanii jiru. Hiwaat bulchiinsa naannoo maraaf balaa kan qabu ta'u amma ifa ta'aa dhufeera jedhanii bulchiinsi naannoo Somaalee dabalatee bulchiisonni miseensota federeeshinii ta'an waraana isaanii ergaa ka jiranis kana tilmaama keessa galchuun jedhu. Mootummaan federaalaa qophii qonnaaf jecha akkasumas dhiyeessii gargaarsaaf akka tolutti waraana isaa Tigraay keessaa baasuusaa murtii sirrii ture ka jedhan Mustafeen Hiwaat garuu akka waan injifannoo dirree waraanaatti argateetti lakkaa'uun lola biraaf ka'uun sirrii mitii jedhaniiru. Duraan mootummaan tarkaanfii seera kabachiisuu ennaa fudhataa ture dhukaasa dhaabiinsa irra deddeebi'anii gaafataa akka turan hawaasni addunyaa Hiwaat bulchiinsa naannoo kanneen birootti illee duula waraanaa ennaa hammeessetti garuu calliinsaan ilaalan jedhan Mustafeen yakka dhala namaa adda addaa kan Hiwaat hin gaggeessine hin jiru jedhan. Hoogganaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti waan jiru ni ilaalama taanaan Hiwaattu waan hundumaaf itti gaafatamaadha jedhan Mustafeen. Haala wal fakkaatuun kaleessa magaalaa Gondar keessa ka turan pireezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa garee shororkeessotaa jechuun kan waaman Hiwaat duulli waraanaa bane tokkummaa Itoophiyaa irratti haleellaa aggaamame waan ta'eef lammiiwwan biyyattii gama hundaan walii wajjin socho'uun ofirraa qolachuu qabu jechuun dubbachuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Uummanni Oromiyaa keessaa fi mootummaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa dhimmoota Itoophiyaa irratti balaa fidan dhabamsiisuuf uummata obboleeyyansaa ta'an waliin wareegama baasuuf qophii ta'uu obbo Shimallis hubachiisan jechuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Dubbiimaan Hiwaat Geetaachoo Raddaa garuu lafa warri Amaaraa seeraan ala nu jalaa qabatan gadhiisisuu bira darbee ajandaa biraa hin qabnu jechuu isaanii Rooyitersiif ibsan jechuudhaan Addis Chakkol gabaasee jira. Gama Afaariin gara Tigraayitti gargaarsa dhala namaa kan akka nyaataaf gargaarsa kanneen biroo fe'atanii konkolaataa socho'aa turan irratti addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF haleellaa waraanaa gaggeessuusaa Komishinarri Komishina hooggansa hojii kan yaaddoo balaa biyyoolessaa obbo Mitikuu Kaasaa beeksisanii jiru. Obbo Mitikuu Kaasaa tajaajila oduu Itoophiyaa akka ibsanitti kun kan ta'e guyyootii darban 3 keessatti ta'uu ibsanii kanaaf jecha konkolaataan fe'umsaa gurguddaan kanneen gargaarsa fe'an 189 dhaabbachuuf dirqaman jedhan. Komishinarichi shororkeessaadha jechuudhaan kan waaman Hiwaat bulchiinsa godinaa naannoo Afaar aanaa Araat Faantii Raasuu Yaaloo keessatti haleellaa baneen karaan itti gargaarsi deemu cufamuusaa ibsanii jiran. Sagantaa nyaata addunyaaf dhaabbattoonni gargaarsaa kanneen biroo gargaarsa dhala namaa arjoomamuu bulchiinsa naannoo Tigraay akka dhaqqabuuf mootummaan haala mijeessuusaa kan ibsan obbo Mitikuun akka jecha isaaniitti haleellaa shororkeessotaa gaggeeffamaa jiruun dhiyeessiin gargaarsichaa danqamee jira jedhan. Walakkeessa torban darbee Samaraa irraa fageenya kiiloomeetira 115 irratti gargaarsa nyaataa fe'anii gara Tigraay deemaa akka turan konkolaataan 10 haleelamu sagantaa nyaata addunyaa dheengadda ibsee jira. Kanaaf sodaa nageenyaaf jecha konkolaataan gargaarsa fe'an akka hin sossoone dhorkamuu haleellaa kana duubas eenyu akka jiru baruuf aangoota waliin hojjetaa ka jiru ta'uu jaarmiyaan sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Sararri bilbilaa cituurraan kan ka'e deebii Hiwaat argachuu dadhabamuyyuu dubbiimaan jaarmichaa Geetaachoo Raddaa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti naannoo Affaaritti tarkaanfii fudhatamuu amanuun kaayyoon isaas milishoota Oromiyaa irraa dhufan addaan facaasanii bakka irraa dhufanitti akka deebi'an gochuu akka ta'e ibsanii jiran jechuudhaan Masfin Arraagee Daseerraa gabaasee jira. Hidha laga Abbayyaa marsaa lammataa bishaan guutuun yeroo qabameefitti xumuramuu deggeruun akkasumas shororkeessota kan ittiin jedhan garee Hiwaatiif haleellaa isaa balaaleffachuun bulchiinsa naannoo Sidaamaa aanaalee adda addaaf magaalaa Hawaasaa keessa jiraattonni jiran walitti qabamanii har'a waltajjii Millennium jedhamu irratti hiriira ba'anii jiran. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa haga xumuramutti uummataaf bulchiinsi naannoo Sidaamaa deeggarsa isaanii kan jabeessan ta'uu pireezidaantiin naannoo kan ta'an obbo Dastaa Lendaamoo ibsaniiru.
magaalaa hawaasaa keessatti hiriira gaggeeffame kanarratti an biyya koof nan dhaabadhaa hidhi sun kan kooti Itoophiyaan diinota isheen hin diigamtu raayyaa ittisaa cina nan dhaabbadhanneen jedhaniif dhaadannoolee kanneen biroo dhaga'amanii jiru. Haala wal fakkaatuun bulchiisa naannoo Kibbaa godina Walaayittaa magaalaa Sooddoo keessatti hiriirri dhaamsa wal fakkaataa qabu gaggeeffamuusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Kaampaaniin tallaalii farra COVID-19 oomishan kan Ameerikaa Faayizarii fi BioNTech kaampaanii Afrikaa Kibbaa tokko waliin tallaalii oomishuun Afrikaa keessatti akka raabsamuuf waliigalanii jiru. Kanas kaampaaniin Ameerikaa kun roobii har'a akka beeksise yoo ta'u dhaabbati BioVax jedhamu kan Afrikaa Kibbaa Cape Town keessatti argamu bara jechuun 2022 jalqabee waggaa waggaan tallaalii nam tokkoof al tokko kennamu yookaan doozii miliyoona 200 waggaa waggaan oomisha. Kaampaaniin Afrikaa Kibbaa kun waan tallaalii kana hojjechuuf barbaachisaa ta'an mara biyya Awurooppaarraa ergamee fi booda walitti makee akka namaaf kennuuf tolutti bilqaaxxii xixiqqaatti naquudhaan qopheessee ega saamsee booda biyyootii Afrikaa 54tti raabsa. Waliigalteen kun hanqina tallaalii Afrikaa mudate furuuf ka jiru yoo ta'u Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaa akka jedhutti hanga ammaatti uummata ardii Afrikaa biliyoona 1.3 keessaa harka 2 qofatu yoo xiqqaate tallaalii tokko tallaalamee jedheera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jajjabeen Somaaliyaa haleellaa garee shororkeessota Alshabaab jala ega seenee booda baatilee hedduu keessatti yeroo duraaf gargaarsa waraanaa kan samiirraa gaggeeffame argatee jira. Ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagan kibxata kaleessaa galgala akka mirkaneessetti humnootii Ameerikaatu haleellaa samiirraa al tokko Gaalkaayoo cina magaalaa Moqdishoo kaabaarraa fageenya kiiloomeetira 580 ta'u irratti haleelee jedhe. Kanas aangawootni Soomaaliyaa kaleessa labsanii jiru jedha. Aangawaan ministeerii ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan kun aangawoota amma jiran biraa eehama kan argate yoo ta'u kunis humnootiin michoota Ameerikaa ta'an cina dhaabbachuuf yoo ta'u waraanni Ameerikaa lafa sanarra tokkoyyuu akka hin jirre ni beekamaa jedhee jira. Humnootiin Yuunaayitid Isteetsi humnoota Soomaaliyaa kanneen michoota ta'an waliin hojjechuuf fageenyarraa gorsaaf gargaarsa kan kennu ta'u ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsiif dubbi himtuu akka ta'an Sindi King jedhaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabnu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalcha barreessaa Oromoo beekamaa Gaaddisaa Birruu har'a magaalaa Finfinneetti geggeessamee jira. Sirna kanarratti barreessitoonni ogeeyyiin aartii garaagaraa kan argaman yoo ta'u aangawoonni mootummaallee irratti argamuudhaan seenaa barreessaa kanaa saba argameef dhiyeessanii jiru. Pireezidaantii Waldaa Barreessitoota Oromoo Yoomiyyuu Mul'ataa barreessaa Gaaddisaaf sagantaan nuti galma aadaa Oromootti qopheessuuf turre sababaa galmichaaf eeyyama dhabneef nuuf hin milkaa'in hafe jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa himata kanaaf deebii kennee jira. Galmoo Daawwittuu gabaase. Har'a magaalaa Finfinneetti sirni awwaalchaa barreessaa Gaaddisaa Birruu gaggeeffamee jira. Sirna kanarratti jiraattonni maatiin barreessaa Gaaddisaa jaalleewwan ogummaa tokko keessa waliin turanii fi akkasumas aangawoonni mootummaa irratti argamanii jiru. Sirna kanarratti seenaan barreessaa Gaaddisaa Birruu ka dhiyaate yoo ta'u barreeffamoonni fi walaloon hojii yeroo inni lubbuun ture dhaadheessanis dhiyaatanii jiru. Dabalatas maatiin barreessaa Gaaddisaa saba bokkaa keessa ba'ee sirna kanarratti argame ka galateeffatan yoo ta'u biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa irraas hoogganaan biirochaa obbo Kabbada Deessisaa argamuudhaan dhaamsa jiru dhageessanii akka turan waldaan barreessitoota Oromoo ifoomsee jira. Haa ta'u malee Yoomiyyuu Mul'ataa pireezidaantii waldaa barreessitoota Oromoo sirni nuti barreessaa Gaaddisaa yaadachuuf qopheessuuf yaadnee turre nu duraa fudhatama dhabee jedhu. Hojii Oromoo hojjechuu jechuun hojii biyyaa hojjechuu jechuudha. Nama akka biyyaatti bu'uura lafa kaa'anii hojii isaanii hojii guddaa hojii biyya kana bakka bu'uudha. Akkasitti waa yaannuuf bakka namoonni gurguddaan itti gaggeessaan raawwatuuf akka raawwatuuf kaatedraalii yaannee ture akka waldaatti akka koreetti kana carraaqnee ture. Milkoofne tokko isa kana kalammata giddugala aadaa Oromootti gaggeessaan raawwatamee fi keessummaan jajjabaan nuuf achitti haasa'ame hojiin obbo Gaaddisaa ka'ee
gaggeessaan isaanii achirraa akka ta'udha fedhii kan qabnu ture kana gaafanne giddu gala aadaa Oromoos namoonni koree keessa turan gaafachaa turanii ganama galgalaatti guyyaa kaleessaa hedduu carraaqne aadaa turizimiis gaafannee ture haalli yeroo kun waan sana gochuuf nuun eeyyamudha kan isaan nuun jedhanii haalli nageenyaa kennataa miti kanaaf waan sana achitti gaggeessuun hin danda'amu waan jedhanii suni dhugumatti nu akka waldaatti muufirraa qabna barreessonni hedduunis muufataniiru. Obbo Kabbadee Deessisaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Biiroon isaanii barreessaan gameessa Oromoo kuni lubbuun darbuun gaddatti dhaga'amuu ibsan. Obbo Kabbadee qophii waldaan barreessitootaa qindeessuuf jedhee mootummaa biraa eeyyama dhorgamne jedheefis deebii akka kennan gaaffeen ture. Boqochuu isaanii akkuma dhaga'een namni kun nama guddaadha. Nama dhaloota fakkeenya ta'anidha. Namni karaa isa gituu danda'uun gaggeessaa akka godhuuf namni isa beeku firoottansaa uummanni baanii akka isa gaggeessanii fi miidiyaadhaan gaatan ture sanarra kan darbe namni dhufee yookiin ergaadhaanis haa ta'u akkana yaadne jedhee hin jiru haa ta'u garuu kan akka yaadutti galmi giddugala aadaa Oromoodhaan kan uummataati haa ta'uuti immoo bakka hojiiti sanaa olitti otoo haala mijatu jedhanii maatiin dhugaafatee nu deeggaraa otoo jedhanii sanaa miti masqala daabayitti yookiin as deemitti haala mijeessinee gaggeessuu hin dandeenya kun haaraa miti nuyi fi inumaa akka biiroo aadaa turizimiitti artistoonni keenya gaafa boqotan hojii garaagaraatiin deeggarsa gaaf lubbuun jiranis haa ta'u gaafa boqotan rakkoon mudate kamiifiyyuu amma humnaatti bira dhaabbanneeti kan deeggarru kun haaraa miti nuyi namoonni awwaalcha dhabanii jedhanitti faana dhaabbatee biiroon kun amma humnaa faana ta'aa jira kana xureessuudhaaf du'a namaa akka ajandaa godhaniitti fayyadamuudhaaf jaaluun kun qaanidha safuu uummata Oromoos kan eegee miti namni na gaafatee kanan dhabe jedhu yoo jiraate ani hin beekudha akkaataa ta'uun miti kan dubbatami. Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa yaadi barreessaa kana akka fiixaan ba'uufis biiroon isaanii gama danda'amuun waldaa barreessitoota faana akka dhaabbatu eeranii barreessitoonnis kalaqa qabaniin gama galiin of cimsuu irratti akka hojjetan dhaabanii jiru. Ganna 63tti dhibeewwan hinka boqotan gaaddisaa birruuf Finfinnee mana amantaa qulqullichaa Yoosefitti har'a adoolessa 14 bara 2013 sirni awwaala isaanii kan gaggeeffame. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama. Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Kawaggoota 25 dura hundeessame Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa jedhamuun beekamu feestivaala ispoortiif aadaa waggaa waggaatti geggeessu ka bara kana kutaa Minisootaa magaalaa lakkuu Minneapolis Saint Paul keessatti adoolessa 24-31tti geggeessuuf deema. Qophiilee bara kana laalchisee Bafqaaduun pirezidaantii Osfaanaa Makfiraanuree dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qaba. Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan bara 1996 kaasee erga hundeeffame waggaa 25 ta'eera. Bara darbee bara 2020 sababa dhibee koronaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin hafuusaatiin alatti waggaa waggaadhaan geggeeffamaa barana ga'eera. Inni baranaa kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Minisootaa keessatti adoolessa 24 kaasee hanga 31tti taasifamuuf deemaa jira. Akka dura teessuun yookiin pirezidaantiin Osfaanaa Aadde Makfiraa Haji Ahmed Nuuree sagalee raadiyoo Ameerikaatti himanitti qophii baranaa kana irratti gareewwan tapha kubbaa irratti qooda fudhatanu Kaanaadaa dabalatee garee 24. Akka Aadde Makfiraan jedhanitti Osfaanaan maqaa ispoortiitiin haa beekamu malee faayidaan isaa ispoortii qofa miti. Osfaanaan haalli inni saba Oromoo walitti qabaa jiru ala kanatti ispoortii kana akka tiraanspooortii uummata walitti fidee haa ta'u malee ispoortii malee akka duraanillee beekamutti aadaa Oromoo bakka itti calaqqistu bakka hawaasni itti wal ga'u fakkeenyaaf warra ispoortiin jaalanne hedduu jira warra kubbaa miilaa fa'aa ispeeshaalii warra jaalanne hedduu jira haa bakka san dhufu maaliif nama wajjin agartaa ijoolleen saba ishee agartii bakka sanatti eenyummaa ishee agartii nama isaan fakkaatu argan warra afaan tokko haasawanii yoo jiru arganii Osfaanaan waggaa 25 keessa deemaa dhufe kana keessatti waa hedduu ta'ee dhufe. Qophii bara kanaa isa ganna Oromummaa yookiin Samaroof Oromummaa jedhamee moggaafame keessatti guyyaa jalqabaatii kaasee amma guyyaa dhumaatti guyyootaa fi maqaan kennamee qophiin adda addaatu guyyaa guyyaadhaan geggeeffama. Akkuma kanaan guyyaan sanbata duraa guyyaa Osfaanaa, sanbata guddaan guyyaa hawaasaa,
Wixatni guyyaa dubartootaa, qibxanni guyyaa sabboonummaa, roobiin guyyaa qeerroo fi qarree yookiin guyyaa dargaggootaa, kamisni guyyaa gootota Oromoo ta'ee Oromoota mana hidhaa keessa jiran guyyaa itti yaadatamu, guyyaan jimaataa immoo guyyaa hacaaluu ta'ee oola. Guyyaan sanbata duraa yookaan guyyaan xumuraa immoo guyyaa aadaa ta'ee kabajama. Mee guyyoottan kana keessa guyyaa dargaggootaa yoo fudhanne guyyaa kanatti wanti addaa maaltu godhamuuf deema? Wanni addaa guyyaa dargaggootaa sanii godhamu yoo jiraate dargaggoonni Minnesota qofa osoo hin taane addunyaa irra jiran jechuudha. Kaanaadaas, Awustiraaliyaas, Yuuroop kana dabalatee jechuudha. Waldaa dargaggoota Oromootu jira akkuma beektutti. Isaan qophii adda addaa qopheeffatan gaafa sana fiildii keessatti jechuu qophii adda addaa godhatanii sanbirallee dabree dargaggoota Oromoodhaa diyaasporaa warra jiran jechuudha. Ara kanatti hoggaa dabree kana keessatti qabsoo Oromoo irratti akka ijoollee biyyatti dhalatanii olitti hagalee uummataaf tahaa waan adda addaa waan hawaasa gargaaruun waan wal cimsiisuun mata duree ta'anii waan tokko hojjetaniif waan sartifikeetaa beekumsa kan inaaf ijoolleedhaa fi sanboodas galgala qophii jira qophii ijoolleen qopheeffattee jechuudha waan akka konseptii jira haa ijoolleef qophaa'ee garuu achi keessatti irra guddaan ijoollee kana jabeessuu jechuudha aadaa isaa irratti akka jabaatan afaan isaa irratti akka jabaatan waan adda addaatu hojjetamaa jirti gaafiilee jira afaan isaanii akka beekumsa nama walitti taphatanii namni ween godhee wahee argata. Waan akkasitti jira jechuudha keessatti jechuun ijoollee aadaa isarratti fi afaan isaa irratti jabeessuuf jechuudha. Torbeen qophiin Osfaanaa itti geggeeffamu Minisootaa keessatti torbaan Oromoo jedhamee akka qaama mootummaatiin beekumsi kennamee fi hin beekamu. Kunis akka dhimma Oromoo irratti sabni biraallee quba qabaatu kan taasisu ta'uu isaa adde Maakfiraan dubbataniiru. Waggaa bara darbee adoolessa 18 hamma 25tti kan taasifamuun irra ture qophiin Osfaanaa sababa COVID-19tiin kan ka'e ittuu hin taasifamin hafe. Yeroo ammaa dhimmi koronaa akka bara darbee hedduu sodaachisaa ta'uu baatus ammallee rakkina fayyaa hawaasaa ta'ee itti fufee jira. Oromoonni barana qophii Osfaanaa irratti hirmaachuuf deemanuu akka dhibee kanaaf hin saaxilamne karaa qopheessitoota yookaan qindeessitoota sagantichaatiin maaltu godhame? Namnillee maal gochuutu irraa eegama? Dhimma kana ilaalchisee akka adde Maakfiraan VOA'tti manetti namoonni hedduun akka talaallii fudhatanii hin amanamu. Haa ta'u malee namni akka walirraa fagaachuu hin daganne gorsanii maaskiillee akka namoonni keewwatanuu gaafatanii jiran adde Maakfiraan. Seerri mootummaa kutaa Minisootaa waan hin dirqisiifneef akka namni maaskii keewwachuu qabu Osfaanaanis akka hin dirqisiifne himaniiru. Namoonni amma ammaatti talaallii hin fudhanne yoo jiraatan illee karaa waldaa hakimoota Oromootiin adoolessa 30 fi 31 tajaajilli talaallii kennuu waan sirna Osfaanaa irratti taasifamuuf Oromoonni qophicha irratti hirmaatanii akka talaallii fudhachuu danda'an adde Maakfiraan dubbataniiru. Garuu waan haayijinii kana saanitaayizaraa fi waan adda addaa immoo achitillee fi qopheessina. Namni akka koronaan jirutti consider godhee akka ifi eeggatu jechuudha. Akkuma yeroo koronaan jiru sanitti maaliif koronaan itti gattee gandatee jechuudha. Garuu harka guddaan vaaksineettee jira abdanna. Warraaf immoo kan ta'e illee akka ta'uuf karaa mijeessatti jira jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kana keessatti dorgommii ispoortii fi sochiiwwan biroo irratti odeeffannoo gaggabaaboo isiniin gahuu yaalla. Sagantaa kanarratti kan ibsa nuuf kennanii adde Maakfiraa Haji Ahmed Nuree dura teessuu Komishinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galateeffachaa hirmaattonni akka yeroo gaarii qabaatanu hawwaa kanarraa asuma goolama. An Bafqaaduu Murdaati. Fayyaa ta'a. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansee qophii keenya torbanii dirree dimookiraasiitu dhiyaata. Filannoon biyyaalessaa marsaa ja'affaa Itiyoophiyaan bara kana geggeessite ijaarsa sirna dimookiraasii biyyattiin geggeessaa jirtuuf bu'uura kaayaa jedhu hayyoota dirree dimookiraasii har'aatiif raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa tokko. Gama biraatiin immoo filannoon marsaa ja'affaa kun filannoo hirmaachisaan turre jechuun hayyuun qeeqanis ni jiru. Filannoon kun Itiyoophiyaadhaaf riqicha ce'umsaa ta'uu danda'a ture garuu sadarkaa barbaadametti eegalameen xumuramnee jedhu hayyoonni kun. Tsaayidaamxoo hayyoota lameen dubbisuun kan qindeessite qabdi. Itoophiyaan erga mootummaa dargii aangoo gadi
lakkisee filannoo marsaa ja'affaadha kan bara kana gaggeessite. Filannoon marsaa ja'affaa kun bara darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012tti gaggeeffamuudhaaf qophiin taasisamaa ture sababa COVID-19tiin hin milkaa'inaaf bara kanatti ceera. Waxabajjii 14 bara 2013tti Itoophiyaan guutummaan guutuutti ta'uu baatus filannoo gaggeessiteetti. Bakkeewwan sababa adda addaatiin ittiin gaggeeffamiin hafetti ammoo qaamni fuuldura jirutti gaggeessuudhaaf beellamameera. Filannoon bara kana gaggeeffame haqa qabeessaaf amanamaadha jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa adeemsa filannoos ta'e bu'aa filannoo ibsuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti hayyoota haasofsiisneerra. Obbo Charnet Hordofaa hayyuu seeraa fi barsiisaa seeraati Yuunivarsiitii Finfinneetti. Filannoo marsaa ja'affaa kun kanaan dura Itoophiyaatti haala hin baratamneen gaggeeffamee jechuun ibsaniiru. Filannoon kun biyyi keenya ce'umsa keessatti taatee tarkaanfiiwwan sirna dimookiraasii diriirsu tarkaanfiiwwan keessattuu riifoormii siyaasaa fi riifoormii seeraa eega fudhattee booda filannoo gaggeessite. Gama biraatiin immoo waan ce'umsa keessa jirruuf rakkoon nagaa rakkoon adda addaa biyya kana keessatti jira. Garuu bakka kun hundi jirutti dhiibbaan biyya alaa jirutti uummanni keenya naamusa cimaadhaan dimookiraasiidhaaf qophaa'aa akka ta'e kan itti agarsiise jechuun danda'an baay'ee waan abdii nama kennutu filannoo kanarratti mul'ate. Hayyuun dhimma dinagdee Dr. Guutuu Teessoo ammoo gama isaaniitiin filannoon Itoophiyaan gaggeessite filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irraa fooyya'aadha jechuun hin danda'amu jedhan. Bu'aa filannoo boordiin filannoo biyyaalessaa kun beeksise mootummaan Itoophiyaadha keessumatti muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahimadiin kan amma hoogganamaa jiru qeeqanni kaasaa ture keessaa filannoowwan kanaan dura darbanii filannoo ifaaf bilisa hin turre filannoo paartiin biyya geggeessitu waan olaantummaa keessatti agarsiisaa turedha jedhanii qaamii mootummaas qaamii garaagaraas yeroo itti beeksisaa turedha jechuudha. Egaan deebi'ee wanta qeeqaa turre sana irraa addaddummaa kan hin qabne ta'e gaafa mul'atu immoo waan filannoo kanaa sirriidhaaf qajeelaadhaayi kan jedhu kun gaaffii keessa nama galcha. Filannoowwan marsaa shanaffaa biyya kana keessatti gaggeeffamaa turan keessaa yerootti persentii 90% paartii tokkittiin injifadheera jedhudha kan biyya kana ture. Inni ammaa kunis wanta bu'aadhaan adda isa godhu keessa waa tokkittiin hin mul'atu. Itoophiyaan waggoottan 3 darbaniin as karaa nageenyaatiin tasgabbiif nagaa bakka tokko tokkotti hin mul'atu. Rakkoo hamaatu jira. Garuu haala walxaxaa akkasii keessatti filannoo gaggeessuun ulfaatus dirqama ture jedhu Obbo Charnet. Biyyi kun heera mootummaa qaba. Jijjiiramni kun immoo heera mootummaa fudhatee filannoo kanaan dura jirus isas fudhatee gara fuulduraatti immoo wanta jiru fooyyeffachaa rakkoo isaa hiikkachaa deemuudhaaf waggaa 3 dura murteeffateera. Kanaaf bara darbe silaa filannoon godhamuu qaba ture. Covid addunyaa mara rakkoo keessa waan galcheef hiika manni maree federeeshinii kenneen bara irratti darbe. Kanaan ilaaletti hiika mana maree federeeshinii fudhannu heera mootummaan fudhannu warri jedhanii fulbaanaan booda mootummaan hin jiru jedhanii waswaatantu ammayyuu filannoon kun godhamuu qabu mootummaan fudhatama qabu yookaan seera qabeessa hin jiru jechuudhaa fi siyaasa garqiidha kanaan gaggeessuu barbaadantu kana jechaa jira. Garuu waan tokko immoo ifa biyyi tokko mootummaa qabaachuun dirqama isaati. Mootummaan immoo sirna jaarraa 21ffaa keessatti filannoodhaan dhufuu qaba. Biyyi hunduu rakkoo qaba. Itoophiyaanis rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo kana keessa taatee filannoo ajaa'ibaa Afrikaa keessatti ajaa'ibsiifamu. Warri Ameerikaa irree itti rakkatu gooteerti ani warri kun biyya keenya warra diiguu barbaadeef itti malee filannoon kun gaggeeffamuu isaa dirqama ture. Dibaan isaas baay'ee kan abdachiisadha jedha. Dr. Guutuun gama isaaniitiin rakkoo daangaadhaa hanga daangaatti biyyatti mudate keessaa baasuudhaaf tattaafachuu dursa ture. Garuu filannoof dursi kenname kun biyyattis ta'e ijaarsa sirna dimookiraasiif bu'aa qaba jedhee hin tilmaamu jedhan. Keessumatti haala qabatamaa amma biyya keenya keessa jirtu kana keessatti rakkoon koronaa irraa wal qabatee dhufe dinagdee biyya kanaa miidhee rakkoo nageenya dhabuun kun sabaaf sablammii gidduutti qaawwaa guddaa bal'isaa yeroo inni dhufe gartuu hawaasaa garaagaraa gidduutti wal dhabdee wal shakkiif babal'achaa dhufe kana keessatti nagaaf tasgabbiin godinoo hedduu keessatti nagaa dhabuun guddaan jiru kana keessatti biyyi keenya kun akka biyyaatti tokko taatee gara fuulduraatti itti fufuudhaaf yeroo nama yaaddessu kana keessatti filannoon geggeeffame kun waan wayyaa'aa waa fiduu danda'a jedhanii amanuun baay'isee nama rakkisa. Maaliif filannoo waan dursu waa baay'eetu jira saabate. Dinagdee faca'ee walitti qabuun, hawaasa faca'ee walitti qabuun, siyaasa faca'ee
walitti qabuun filannoo geggeessanii mootummaa uummanni itti amanu ijaaruun hin dursa sababa ta'ee fi waa furmaata guddaa fidaa'ee kan jedhu na yaaddessa. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'anii dorgoman bakka hin jirretti paartii tokko qofaatu hirmaate. Kun filannichas ta'e bu'aasaa gar tokkotti luuccesse. Dorgommii jechuuf lamaaf isaa oltu dirqama ture jechuun Dr. Guutuun qeeqaniiru. Uummanni biyya kanaa uummata bal'aadha. Uummata sabaaf sablammii 80 ol biyya keessa jiraatamu. Fedhii adda addaa keessa jira. Gartuu adda addaa keessa jira. Uummanni fedhii adda addaa, gartuu adda addaa, amantaa adda addaa, aadaa adda addaa fi kaayyoo adda addaa qabu kun dhaaba tokkitti dhibba filata jedhamee itti amanamuun akka nama tokkotti na rakkisaa jechuudha. Obbo Charnet Hordofaa dhimma kanarratti yaada kennaniin paartileen morkattootaa Oromoo bakka bu'an osoo jiraatanii gaarii ture garuu isaan jiraatan malee jechuun dogoggoraa jedhan. Dhaabileen siyaasaa kun jiraatanii too dorgomanii kun homaa nama gaafachiisu gaarii ture. Dhaabni guddaan cimaan uummata Oromoo biratti hidda hedduu qabu ABO'dha. ABO'n of keessatti rakkoo uummatee filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye waan hooggansa irratti rakkoon uumameef. Odoo dhaabni sun silaaf filannoo kanatti hirmaatee baay'ee gaarii ture. Kun hin taane maaliif hooggansa jidduutti rakkoon uumameef. Dhaabni kun hojjedhee mootummaan fulbaana booda hin jiru jechaa ture. Ammas mootummaa inni hin beekne wajjin dorgomuu filannoo inni gaggeessuutti hirmaachuu kan hin barbaanne natti fakkaata. Asii gaafa nachi ilaalu maaliifu fulbaana booda mootummaan hin jiru jedhaniiru. Filannoo kana immoo mootummaan gaggeessa. Kanaaf filannoo kanatti hirmaachuun mootummaa kanaaf beekamtii kennuu godhanii fudhataniiti. Hirmaachuu baatanii kun immoo faayidaa uummataa kan miidhe dhaabni siyaasaas gaafa dhaabbatu fedhii ofiitii fudhan ta'in fedhii uummataatiif kan qabsaa'u natti fakkaata. Filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaa ilaalchisuudhaan hayyoonni kunneen qabxiilee isaan kaasan keessaa paartiin filannoo injifate hojii manaa akkamiitu isa eeggata rakkoolee biyyattii mudatanii jiran gama siyaasaa dinagdeef hawaasummaatiin kan jedhuu fi qormaata fuulduree jiruuf fala hatattamaa kaa'uuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu akkasumas biyyi kun biyyoota ollaa waliin biyyoota addunyaa waliin waliigaltee akka sochootuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu kutaa lammaffaa qophii kanaatiin itti deebina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3